السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنين سلامتا تنجنة هندي كيسنو وبليين كيا كوا كيفتا كريستان هندي كيسنو ويلكم بجنا جان دفتنين جا حالا يرو خنرت غرتي يا دخلنا دجيتين دفه حالي يرو أمان تنا كابسون رومو داندي دروان أفا ولا اللي أما داندي كابتة دي بتي جرتي خناف وريات دي غرتي سكري إياه رأي قالي هنگا فارسي بولتي إياه جراني جتشو دران دور سوران الحمد لله رب العالمين ولين تاني والدقيني وليف تاني قبصون تون أكدان درد ديبتو غوني جرالي داوتوني هي أسومان بقى قمتن غافا خوبا أني مخينا خيسة تاي هيوني ورمو والنوتو قبن هيوني ورمو والنوتو قبن قبصوني دنوتي في قبصون كرانا جا ولد أرارمو قبديو يا رب قربانكم بشاني في غازة ولد بتعبتو بربادا جيتشو تروني الربودان نما خنو أرى ولين تاتي جولين تينيا الحمد لله وجي خون غارا إبسا باسو خون أسي إبسا غارا به بوستي ولا يجو تيجي خون شكري ربيتي في قبصو أنا في إسن تيجي فكاتوني هي جالن كي هندنو چيني ننني غونيتو قبصو أورمو ولي تأرارسي فكاتو تا غوغا قبصو أورمو أفتي غوغا سبونما أفتي أورمو أدديغو تري أرى غرتي دري باسي أكا هرّي ريمويتتي ميديا خنا رأيي أجراني يجو كون اتمل كاوني أبداً اتمل كاوني جرّ كون درو مال دلقو تري سكريا مكا هارايا ننقالجا خدير مرتو فينجو خنا فيدير خنا رأيي قالي جرّ كون مال قدو تري dursa kheyso oromo caccabsu ture eegalani jechu bifa gandummatin gandummaan ogiitti bilkaawan bifa gosummat deebisanii jechu gosuma tana kheysaa'u ibidda deebisanii jechu maaliif kana maaliif itti fayyadaman dahoo godhachuuf dallaya fijjaaruuf akka gartee amma hogganaan tokko ogii deemu gaardii qabaami gaardii godhachuu yoo inni gartee waa dubbatee nama isaa lolu nama isaa dubbatu nama isa cinaa hiriiru kan namni gartee nama kana laalee isa sodaatu gaardii tana uummachuu fi dura keeysoo wanti kana keeysoo oromoo caccabsuu eegalanii jechuudha osoon dursa hayyoota oromootii fi qabsoo oromoo irratti aggaammiin godhin dura keeysoo oromoo tana caccabsuu eegalanii jechuudha keeysoo oromoo caccabsaniiti gandummaadhaan nama muka hudduu wal gursiisan gartanii jirtanii jechuudha gosaan qaama saalaa hunda walirraa cirsiisanii jiran gartan jechuudha ibidduma tokko afran qalluma walid dachaasanii kana hunda sakkaree iyyaa kanaa godhu jira sigal oromoo waan kana firraa arkuu dadhabe lammiinti yoogiin anitti iyyuu waan inan gartee isirraa benefita qabu waan inan isirraa gartee numaatu aangoo bahaa barbaadu itti fakkaatee ture jechuudha waan kana bultanii dhawaatumaan bifuma qabsoon gangalachaa as geessuun itti dhuftanii jirtanii jechuudha eenyuutu ilma sabaati eenyuutu ilma piipiitiin eenyuutu ilma garaatiin adda isinii bahee jira jechuudha jara keenya dheengadda gaafa piipii an deeggaru qaallichi sakkareeyyaan kadiir martuu kun warra dhaabbatee yaa jaawarkoo jee wallee isaanii beeytanii jechuudha baqqalaa koomaarree naan jettaa miixirkishoo naan jettaa jaawarkoo akkana naan jettaa miilliyyoo naan jettaa jee warra waaqeffachuu ture gaafas maaliif TPLF gaddufaa achi keeysaanii waa harkadhaa jeeti kana godhachuu ture qabsoo oromootiif miti digale isaa fi fakkaatonni isaatis isa qofaame hundinuu warri arra biyya galee gartee namicha mataa baaldii sanirraa qabi biyya afaan banu jiru kun biyya galleeti gartee bakka hangaasaa faa bakka taayyee faa bakka kaabbutaa faa bakka san nuti taana jedhaniiti iyyuu turanii jechuudha sun isaanii milkaa'uu dhabnaan piipuma jalattuu galan isaan piippiin beekan piippiin haga ammaa nuuf kabajaa qabdi dhugarratti isaan deeggaree dhugarratti isaan mormine sigale isaan morme saniif nuu kabajaa qabdi sigale saniifu isaan kana godhuudhaaf itti milkaa'uuf dinnaan maal godhan amma oromootti as garagalanii jechuudha amma oromootti as garagalanii jechuudha soo saniifu kana maal godhuu qabna ummanni keenya kan morme sirnamoo namoota Tigreewwan Tigree taateef Haile Sillaasee waan Haile Sillaasee tahee fi morme moo sirnoota jarri kunnarra fiduu deemuutu aadaa xiyyanarraa balleessa safuu xiyyanarraa cabsa daangaa xiyyanarraa saamsisa qabeenya xiyyana dhabsiisa je'eeti
ummanni Oromoo wanniif gaafachuu qabu tanaa jechuudha. Oromoon gartee ciisanyaa dachii tiyya namaa qotee naman gabbaru qabeenya kiyya akka namni itti fayyadamu hin godhu. Daangaan kiyya akka sarbamu kana goosisu kana mootummaa akkanaa sirna akkanaa hin barbaadu jeeti kan mormu. Arra sirni PP kun maal godhu jira? Arra sirna Finfinnee gartee dhiiga keetiin daangaa ati saraarratti sirraa kennisiisu jiru. Sirna gartee tokkummaa abbootiin keenya michuu baay'een qabaalii xabiiftuutti irraa dhaamsa hoo gahiini Oromoota maraa jedhanii kaabaa kibbaa walis ijaaran sirna san keessoo kee caccabsee tokkummaa kee facaasaa jiru. Tigale sirna Dirree Dhawaa gartee ati qabsoon fidette osoon jijjiga naaf falma jettee hiitu osoon gartee narraa himi karaa asoosa naaf falma jettee eeggattu jijjiga dhiisi muyyaalee si harkaa kenne Dirree Dhawaa si harkaa kenne Finfinnee moqofaa miti bar shaggar jeenumaatu Finfinnee tana taduru caalaa si bal'ise. Tigale taduru caalaa bal'ise akka gartee numaatu wanni tuulama jedhamtuun guutuun naannoo biroo taatu Oromoo keessa baate. Oromoon akka gartee handhuurti keessaa fuudhamtu Finfinnee jechuun handhuura Oromooti. Sigale Finfinnee jechuun handhuura Oromooti. Handhuurti kas keessaa fuudhamtu godhuudhaaf sirna tattaafatu kana kasirra dhaadheessu. Sigale diina dheengaddaa mililikii wajjiin garaagarummaa inni qabu maali jiif gaafadhu. Namoonni baay'een bakki itti shawwadame abaluu gartee nuu jecha sangoome abaluu nuu jecha aboo Qadiir Martuu yoom sangoome rabbi sodaa hunoo mucaan isaa Minneapolis tana wajji jirra. Asittiin tala anjaartii isaati jettee miidiyaa irraa iyyitu gartanii ilmoo isaa tajaajila mucaa isumarraa muru'a. Yoo yaadaan sangoomsitan ani hin beeku. Yoo amjuun sangoomsitan ani hin beeku. Adeeroo wanni dalagamaa ture filima. Jaawararra takka tuttuqee warra dheengaddaati qabsaa'oota maalkiyya wayaan sii jechaan du'a jettan hunda takkaan gayyaasu jira jechuudha. Akka qabsoota nagartee alaabaa if dura qabanii qabsaa'oota ficcisiisuu turan. Qabsoo Oromoo tana gartee afaan godhuu turan. Uummata Oromoo waan isaan godhuu turan takkaan gayyaasu jira. Jarri kuni jara sanirraa tokkuma jechuudha. Sakkareeyyaan kunis jara sanirraa tokkuma jechuudha. Osoon hin sangoome jee dhalaa meeqa bira raftee hudduu keessa dhab godhee dhalaa meeqa ilmaan dhoo isaan guddisuu jirti. Bakka inni sangoomee sabaa jecha sangoomee jedhanii eegee jala kaanii bira ciisanii dhalaa meeqa xallazee dhalaa meeqa ulfooyitee ma kophaa hambaan naar dhagaa jettee kophaa guddisaa jirti. Sigale tanaaf ragaan kun olaal ilmi isaa Minneapolis tana jira. Eegaa ati sangoomee Suudaanis sangoomsanii maarra sangoomsan jettu wanni hundi diraamaadha. Namni si sangoome jeetu nimu sabattuu nimu. Sigale saniifuu nuti pointiin kiyya nuti wanni sirna kana dura dhaabbannuuf takka sirna kana wajji dhaabbannuuf Oromoo ta'ee takka saba biroo ta'eetii miti. Waan Oromoon barbaaddu waan sirni kun raawwachuu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaan alatti sheeyxaanni dhufee waan Oromoon barbaaddu raawwannaa wajjin dhaabbannaa jechuudha. Namoonni gariin akka waan nuti abukaattoo namaa wayii an Jaawariis qeeqaatiin ture ni beeytan asumarraa na arrabsuu turtan sababa Jaawarii. Baqqalaa Garbaa qeeqaatiin ture ni beeytan asirraa na arrabsuu turtan sababa isaaniitiin. Marroo Dirribaa qeeqaatiin ture ni beeytan asirraa na arrabsuu turtan. Sigale ani yeroo hunda karaa Oromoon ittiin milkooytu qofa wanni nan deeggaru. Ani qabsoo siyaasaa tana bakka distiin isitti godhamtuun ta'a yeroo hundaa'u bakka siyaasaan irraa kootaatu. Niin arka gaafa dogoggorri uumame gabbeetiin iyyaa jechuudha. Sigale gabbeetiin iyyaa jechuudha. Niin beekan. Amma tanneen tagartee nuuf qabsoo itti maal jettu namni abbaa kanaatu isaaniin hin jiru. Qabsuma tanaa eessaa deemtee eessa maaltu dalagu jira abiyyi maal dalagu jira yoo ati jetteen waan si deebisan hin qabu. Dhugaan si hima. Memma Marroo Dirribaa maal godhu jira? Mee Jaawar maal godhu jira? Maaliif morbite yoo jette waan Jaawar godhu jiru quban qabu keessaan. Inni miidiyuma kanarra taa'ee asuma iyya. Akku ijoollee asirraa komantii kennituu fi inni tokkuma. Qabsoo tana huggii mormituus keessoo sii beekuu qabda. Waan mormituuf. An amma PP huggii mormu keessoo PPtiin sirri beekaa jechuudha. Ay gartee waboo fi gartee ijoollee teenyata amma walii galte hayyoota keenya kana huggiin deeggaruus waan isaan keessoon godhu jira waan hin beekuuf keessoon sun akka Oromoo fayyaddu waan hin beekuufiin
ciniin nadhee morma deeggaraa jechuudha. PPs keeysoo isiitii waan dalaguu deemtu waan hin beekuuf. Barosoon waan inni isin arra iyyitaniif tun hin dhufin PP mormuu turre miti. Hin taatu PP'n. Keeysoo isii beeynaa jechuudha. Keeysoo isii beeynaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya dammaqa. Abalu maarree ture. Abalu khaleessa sheekha ture yoo arra kiristaana ta'e du'e sheekummaa khaleessaa sanii rabbi gaafata. Abalu yoo dheengadda sahaabaa ture arra khafree sahabarratti osoo lola banuu du'e sahabummaa dheengaddaa sanii rabbi isa kaasa. Qabsoon Oromootis akkasi. Dheengadda gartee qabsoo qabsaa'u miti jeneraala qabsoo Oromoo turte si gale arra yoo gantuu taate meena dhii gammadaa rabbi rahmataa godhuufi osoomme inni deebi'ee gantuu ta'e nadhii gammadaatii jetee deeggarta. Jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuufi osoo inni deebi'ee gantuu ta'e jaarraa abbaa gadaatii lakkii ganuuf mirga qabaa jettee deeggarta. Si gale kaayyoo qabaachuu qabdanii jechuudha. Kaayyoorra nama deeggartan, kaayyoorra nama mormitan adda baaftanii beekuu danda'uu qabdanii jechuudha. Hawaasa dammaqaa ta'uu qabdanii jechuudha. Si gale ergaan hangana isiniin jee maaltu sakkaree iyyaa fi faarsee bulaa fi gartee riphee ololaa warraan ji'uun kana gartee riphee ololaa jechuun warra gartee dhokatee miila tokkoonis as dhaabbatee miila tokkoonichi dhaabbatu abbootii qabeenyaa tana dabalatee sheekotii manzaraa tana dabalatee riphxee ololti gaafam yoommoo gareen jaawarii fi gareen marroo tunfaan kan mo'atan taate haayibar nuti kana turreemi maaliyaa duraan ajjala dhuyisan lat godhatanii dhufan riphee ololaa jaaman warri kun si galee warra dhokatee si galee itti oofu maaliif riphee ololaan kun hundi sakkaree iyyaa kana bira waan akkana haasawanii waan isaan gartee riphee ololaan biratti haasawu abbootiin qabeenyaa biratti haasawutu kana gabbahee maaliif haqqisuun barbaachise waan je'amu laallaa jechuudha. Wanni kun taheef yeroo jalqabaatiif qabsoon Oromootii fi qabsoon karaa nagayaatii fi qabsoon karaa hidhannoo walitti araaramte. Yeroo nagayaatiif yeroo jalqabaatiif Oromoon anumaa fi atiin ati gartu kun isnaapparii fi kompiitara walii galchuu dandeenye jechuudha. Kun warra du'aatiif jira. Kun warra mata dhukkubbiitiif jira. Warra bara jahaatamoota qabsoo Oromoo tana gartee akka isiin milkooyne keessa taa'ee akka kaansarii waa nyaattu nyaachaa ture kana milkiin tun gartee hedduu isa baareessiti. Injifannoo dhiyaachuun Oromoon saksiis karaa milkittichi deemuun gartee jara kana baareessitee jirti jechuudha. Baaragaa iyyisiisa. Si gale baaragaa iyyisiisa. Baarayni kun iyyisiisee Oromoo duchisiisuu ni danda'a abadan duchisiisuu hin danda'u jechuudha.